يا ربنا سكرنا كما جوبي يا لماني رحمة ما كيسناني نملك حسي دنيا دين يا ربنا سكرنا كما جوبي يا لماني رحمة ما كان كيتيني نملك حسي دنيا دين أول بسم الله مكاكيتين جلكبي وانا تي قلبك يا انا كسران كتبي نعمتنا الترجمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جماعة حواس مسلم ورمو أكسم حواس مسلم إثيوبيا جالتما أمة بيا كنين بيا جرمني في بيوت ولانا وقنات ترقمتن الشما سنين جنة نجيني سنبرات آمشو أكم جرتن كلن ربي هاغو بقا وقاقين سقنتا كين جالتما ولتديبني كنوتي دفاتي نسانا محوسيسو كم فرافريا فدي والغرسيسو كان علماء وتاف أمة والبرسيسو قادسني تقوما كنجل دابتن التخور جال لا إرى أرجفتن الدودام سيغارين قرن مسينو ويا كيري جبدو إرى حمارتن قبين جالتمان حواس برتي عيد الأضحى بودا وقادا وقتي konferansiin waldaa tokkummaa muslimaa Oromoo Jarmanii dhufee jira baranas kunooti gaafa hagayya 31 fi fulbaana tokkooti maarreeka gantaan bareedaan kun darbinsi jala ulamaa hedduu dhufa fagoo fi dhiheenya keessummoota gurguddoo hayyoota hirmaatan keessaa yoorraa isiniif himne hanga tokko muraasa kan ijaan isaan arguuf namuu gaafas hin hafne ayyuu dubbii isaanii gurri dhagaheen quufne dhufaatiif qophiirra jiru Dr. Yusuf Nuure akkasuma ustaadni keenya kabajamaan biyya UK irraa Sheekh Saalii Amaan wajjiin turtii godhu guyyoota kanneen lamaan kan duraan laalaa turtan fagorraa onlaayinaan dhufanii asitti argamu Ustaaz Alii Sufiyaan Sheekni keenya kabajamaan hayyuuf gameessi namaa Sheekh Abdurrahmaan Daawudis gaafas asitti argama Ustaazni keenya kabajamaan dursaan qophii kanaa abbaan keessummaa Sheekh Hussein Ahmad daran haala mijeessuuf hojii irratti argama. Kana qofaayyuu miti kan dhimma baqataa faana bu'ee bayu namuu waan haaraa isarraa dhagahu Obbo Abduu Qaadii Abbaa Jabal sagantaa kanarratti odeeffannoo jiru gurraan isin gayu. Dr. Sufiyaan Muhammad waa'ee ijaaramuu uummataa sagantaa kanarratti waajiburraa dubbata. Askottaaka wajjiniin takbiir jennee ustaazota simachaa isa dhageeffannee du'aayii aamiin jechaa galma yaanni dhaqqabuuf gahee keenya gumaachaa hinafina simachuun wajjin oolla rabbiif galata galchaa eeyyen humtuu nama rakkisuu guutee jira waa marti namoota fagoo dhufuuf mijaaya iddoon bultii an tokko kiisan tuqu dhimmi nyaataaf dhugaatii inni isiniin rakkifnu kan godhuu qabdan qofti ajaan biraa sin qabin guyyaa gaafasii irratti kan isiniin jedhan koree qopheessituu sagantaa kanaati eeyyen waa tokko sanii yaaddattin dhimmi daa'immaniillee jaraafis yaadameeti waa hundinuu katole kunooti qophaa'ee jira meeshaan tapha ijoollee haala amansiisaa ta'een godhamaaf eegumsillee maatiin qalbiif tasgabbiin qophii hordofuu malee maaltu isin rakkisa maaltu isin jeeqaree maarreeka micholiin dhaqqabaa namuu akka hin hafne namaan itti koottaa yeroon akka hin barfanne qur'aanni sagantaa banu akka isin jalaan tarre eeyyen rabbi nagahaan achiin nu haa gayu largaan hagayya 31 fi fulbaana tokko istaa'u benistiraasee 13 itti nuuran barginuuf haa ta'u kanneen isiniin jedhan koree qopheessituu sagantaa kanaati. شهادتين رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني صل وسلم على محمد المصطفى وأهل وأصحابه في الأمتوت خلفا إرادو بردي وندامو من توتان قفا جرى كيد برسي ترانون غيبفا يا الله رحمنك وندا قوجفا